Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saawudii keessatti beelaa fi dhukkubaan dhumaa jira jedhan. Kutaa tokko keessatti guyyaatti yoo xiqqaate namni 3 hanga 4 kan du'u ta'uu fi reenfallee qaama nurraa gadi baasu dhabnee waliin rakkataa jira jedhan. Lammiileen Itoophiyaa biyya Saawudii Arabiyaa manneen hidhaa garaagaraatti hidhamanii jiran beelaaf dheebuun dhukkuboota daddarbaa fi gidiraa mana hidhaa keessatti nurra gahaa jiruun lubbuun namoota hedduu guyyaa guyyaatti darbaa jira jedhan turtii bilbilaan Isfaayider miidiyaa waliin taasisaniin. Dargaggoo Kadir Usmaan namoota yeroo ammaa manneen hidhaa Saawudii Arabiyaa keessatti dararamaa jiran keessaa tokko yoo ta'u guyyaatti nama 3 hanga 4tu mana hidhaa nuti keessa jirrutti du'aa jira. Reenfallee namni dhufee kutaa keessaa baasuu hin jiru waliin rakkataa jira jedhama. Riyaadira Tariiqal Karji bakkee jedhamu mana hidhaa dararaan guddaan keessa jiru mana san keessa jira. Namni tokko guyyaa tokko dhufee kan nu dubbise hin jiru. Imbaasiin Itoophiyaa kan nu dubbise hin jiru. Namni guyyarraa namni 3 4 du'aa jira. Reeffaa nurraa fuudhaan jiran. Balbala akka malee dhoofneetanii reeffa nurraa baasaa jiran. Kutaa tokko qofa keessatti naannoo namoota 300 ta'anii akka jiranii fi haalli isaan irra jiran illee ulfaataa ta'uu kan himu dargaggoo Kadir Usman dubartoonni manguddoonnis ta'e dargaggoonni haala ulfaataa mana hidhaa kana dandamachuu kan hin dandeenyee fi dhukkuboota daddarbuuf saaxilamuun haala rakkisaa keessa jiraachuu isaanis himam. Namoota dhukkubaan qabaman waliin kutaa tokko keessa jiraachuun keenya ammoo caalaatti dhukkubaa babal'isuun haalicha ammeessiras jedhama. Mana tokko keessa ta'ee nama 300 nu hidhan nama 300. Bakkeen ciisan bakkeen taa'an hin jiru. Mukayyafa ho'aa nu bananiitiniin bishaan nu bananii hammaamni guutuun nurra jigee namni salaataan danda'u waa guutuu hin danda'u dararaan guddaa keessa. Dubartoonni illee jira maanguddoon nama waggaa 65 60tu jira. Nama waggaa 45 50 kanniintu jira. Waa hunda bakka nama sukkaara qabu nama dhibee adda addaa qabutu nama TV qabu nama adda addaa kanneen wajjin bakka tokkotti nu hidhan dhibee walirra daddarbu jira. Amma nama dhibee kaanirraa saahibni kiyya amma TV'n qabame kun jedhamu caalaa nama ka jedhamu saahibni kiyya dhibee adda addaatiin ibsaan guutuun qabaman waan adda addaatiin dhibeen tokkorraa tokkotti taru jira. Nyaataa fi dhugaatii uffannaan bakkii fi haalli ciisichaas baay'ee rakkoo akka ta'e dubbatama. Dararamaa guddaa keessa jirra waa nyaataa dhugaa hin jirru. Uffataan jirru uffata nurraa yaasanii balaaxarra qullaa bulaa jirra. Qaamni rakkoo keenya kana nuuf argaa jiru hin jiru kan jedhu Kadir imbaasiin Itoophiyaa Saawudii jirullee rakkoo kanaaf fala barbaadu mitiitii haala lammiileen biyyattii kun irra jiranii fi haala qabiinsa mirga namummaa isaanii hordofuufillee hanga ammaatti deemee qaamaan akka isaan hin dubbifnee fi hin gaafanne dubbatama. Mootummaa Saawudiitiin imbaasii keenya nuuf waamaa jennaan quba qabaatullee imbaasii keessantu dhufee isin ilaaluu didee nuun jedhama. Imbaasii nu waamaa jennaan imbaasii keessantu isinii dhufaan jira. Imbaasii keessantu rakkina qaba. Imbaasiin keessantu dhufeetiniin isin to'achuu dide nuun jedhaniitiniin akkasisanii namni tokko guyyaa tokko dhufee kan nu dubbise hin jiru. Imbaasiin Itoophiyaa kan nu dubbise hin jiru. Namni guyyarraa namni 3 4 du'aa jira. Reeffaa nurraa fuudhaan jiran. Yeroo ammaa hojii dhabdummaan haalaan keessatti kan babal'ate Itoophiyaan lammiileen biyyattii hojjetanii jireenya ofii fi maatii isaanii jijjiiruuf jecha gara biyyoota garaagaraatti godaanu. Biyyoota kanneen keessaa adda duree kan taate Saawudii Arabiyaan maqaa alseerummaatiin erga lammiilee hojiif gara isii deeman qabdee hidhuu jalqabdee waggoottan lakkaa'amaniiru. Mootummaan Itoophiyaa ji'oottaniin dura hojii lammiilee hidhaman kana biyyatti deebisuu bal'inaan hojjetaa turullee yeroo muraasaan booda hojii lammiilee kana gara biyyaatti deebisuu kan dhaabe yoo ta'u sababa namoota kumaataman biyyoota garaagaraatitti mana hidhaa keessatti gidiraa argaa jiran gara biyyaatti deebisuu dhiiseef garuu ifatti kana jedhee hin dubbanne. Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saawudii Arabiyaa keessatti yeroo ammaa haala yaaddessaa keessa jiran kunneen hawaasni hunduu sagalee nuuf haa ta'u mootummaanis fala nuuf kennuu qaba jechuun dhaammataniiru turtii Isfaayider miidiyaa waliin taasisaniin. Dararamaa guddaa keessa jirra waa nyaataa dhugaa hin jirru uffataan jirru uffata nurraa yaasanii balaaxarra qullaa bulaa jirra. Namnummaan bakka saba kamiyyuu ta'e amantaa kamiirraayyuu akka nu